Aye ashama hordoftoota walabummaa News Network akkam jirtu kun sagantaa marii keenyaati.
sagantaa marii keenya har'aatiin keessummaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan koo har'aa miidiyaa walabummaa Niwus Neetwoorkiidhaaf haaraa miti. Kanaan duras irratti afeerree yaada bal'aa waliin mari'achaa turre. Har'as irra deebi'uudhaanii kan waliin mari'annu ta'a. Keessummaan koo har'aa obbo Nagaasaa Soorii jedhamu. Obbo Nagaasaa Soorii akkuma beektanii falmaa mirga dhala namaati. Mootummaa darbe keessatti yookaan immoo EHADEG keessatti iddoo qulfii yookaan furtuu ta'anii nama hojjetaa turanidha. Sana keessaas iyyuu immoo dabalee immoo nama har'a biyya bulchaa jiru, biyya Itoophiyaa bulchaa jiru, muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin waajjira tokko keessa kan hojjetaa turanidha. Isaan wajjin haala jiru irratti marii goona nu hordofaa jedha. Obbo Nagaasaa Soorii afeerraa walabummaa nuti kabajanii ammas mariin waliin gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jechaan anaa dhufu. Hedduu galatoomaa warri walabummaa Niwus Neetwoork keessummaa keessan gootanii na afeeruuf carraa kanas naa kennuu keessanii fi hedduu galatoomaa isin jedha. Ayyee obbo Nagaasaa akkuma beekamu haalli biyya keenya keessaa deemaa jiru duguggaan sanyii uummata keenya irratti raawwataa jira. Keessumaa akka hubachaa turtan baatii darbee naannoo Walloo irratti duguggaa sanyii hedduutu gaggeeffamaa ture. Dabaluudhaan Oromiyaa guutuu keessatti wal gahee jira. Haalli kun akkamitti ilaalamaa jira? Haalli kun egaa uummanni Oromoos uummanni impaayera biyya sanaas haala chaaptarii kabraa keessa kan seene fakkaata. Kuni walumaa galatti uummata irratti kan xiyyeeffate shira mootummaan wanta adda addaadhaan of keessatti muuxannoo bara wayyaanee darbe sana fayyadamuudhaan akkaataa isaanitti uummata sanagaa burjaajessuu abboolii warra hayyoolii qaama siyaasaa namoota hunda sadarkaatti burjaajessuu danda'anii akkaataa itti sabni gaaffii tokko qabatee deemuu hin dandeenyeen ta'e jedhee istiraatiijii shiraadhaanii kan eegalamedha. Eegalumti sunis maddisaa mootummaa keessaati malee bakka biraa miti. Kanaaf wanti sunni haala hamaa keessatti deemaa jiraachuun isaa uummata biyya sana keessa jiraatuuf, uummata Oromoo duwwaadhaaf haa turuutiif, uummata addunyaadhaaf iyyuu ifa ta'aadha kan inni jiru. Of keessatti jira hedduu baay'ee sophisticated kan ta'e hubachuudhaaf nama rakkisuuti. Achi keessatti mootummaan fudhateetu as ba'ee jechuudha. Walqixxee uummata miidhame duukaa iyya. Wanti isaan godhanii tokko tokkoon qullaa buusanii ilaaluun barbaachisaadha. Quncisanii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waa baay'ee shira of keessaatti qabaa jechuudha. Namoonni kana abdii qaba hin hubatu. Qaama kanarratti kan hojjetan dhimma kanarratti kan hojjetan hin hubatu. Dheen abdii qaba. Sanyii keessattuu sanyii duguggaa Oromoo irratti kallattiidhaan dhimma siyaasaadhaaf jennee kan dubbannu miti. Yookaan immoo faayidaa siyaasaa achi keessaati ittiin uummata keenyas fayyaduudhaaf jedhamee kan dubbatamu miti. Kun kallattiidhaan yeroo waggaa hedduu yeroo baay'ee duguggaa sanyii jedhamaa ture, ethnic cleansing jedhamaa ture. For political consumption haala ittiin fuuteetu uummata keedhaaf fayyadu yookaan immoo galma tokko ga'uudhaaf fayyadu inuma ture. Inni ammaa kun garuu wanta siyaasa wajjirraa wal qabatee yookaan immoo siyaasaaf jedhamee dhalli Oromoo tokko kan dubbatu miti. Dhugumatti namoonni hiriira nagaa ba'anii dubbatan suni isaan miti. Itti gaafatamuun isaan duwwaa miti. Isaan driving forcein duuba jiru suni qaama mootummaa ta'uu isaa kallattiidhaan ragaadhaan wanti isaan nutti himaa jirantu jira jechuudha. Kanaaf isa sana gadi quncisanii ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Uummata keenyaaf akka yeroo kam caalaa uummata keenyaa akka sana hubatu jechuudha. Tole. Haaluma amma jettan kanaani shira mootummaatu keessa jira waan jettanii fi Walloo irratti kan duula banee humna mootummaa Amaaraati. Kan uummanni Walloo simataa jiru isaaniidha.
Isaan garuu habaabsanii gara biraatti kan deebisaa jiran. Haala kanarra ka'uudhaan uummanni Amaaraayyuu immoo deebi'ee hiriira ba'aa jira. Hin dhumne jedhee hiriira ba'aa jira. Nuti duulan jedhee hiriira ba'aa jira. Shirri kun as deebi'ee isaanumtiyyuu ofii immoo hiriira ba'aa jiru. Kunoo akkamitti ilaalamu? Egaati asii calqaba taphni isaanii. Taphni kun haaraa kan dhufe miti. Muuxannoo bara hedduu sirna Addawaayii keessatti jarreen kun baratan isa keessatti Abaa Caadaa jedhanii kan isaan baratan isa alatti yaaduu kan hin dandeenye akkuma restricted kan ta'e asiifachi deemuu kan hin dandeenye restricted way of thinking kana keessatti qabamanidha kan isaan jiran jechuudha. Boksii kana alatti yaaduu hin danda'an. Sanaadha muuxannoon isaanii. Maadha shirri suni iddoo sanatti kan isaan deemsisaatti jiranii. Mootummaan qaamni mootummaa kan Amaaraa yookaan immoo Biltsiginnaa Amaaraa kan jedhamu jechuudha. Badhaadhina jechuun barbaadoni. Naali badhaadhinni hiika guddaadhaa fi jecha bareedaadha waan ta'eef kun isaaniif hin ta'u. Biltsiginnuma isaan filatan sanaan waama dhiifama naa godhi. Biltsiginnaan Amaaraa Oromoo kan jedhamu suni wanti biyya Amaaraa keessatti Oromoo irratti ta'e itti gaafatamummaa walqixxee qaba. Opiidiyoo jechuun Biltsiginnaa kan Oromoo jechuudha. Qaama mootummaa tokkodha. Caasaa tokkoon isaan hoogganan. Caasaan Oromiyaa keessa jiruuf biyya Amaaraa keessa jiru utoo akka duriidha ta'e maqaan isaaniis adda hanga ta'e addadha jennee fudhannee adda baasnee analaayiz gochuu dandeenya ture. Amma kana gochuu hin dandeenye. Siisteemii tokkoon isaan hoogganaman. Maqaa dhaaba tokkoodhaan isaan qaban. Administration siistemiin isaanii kan adda isaan baase afaan ittiin naannoo isaaniitti tajaajilan duwwaa hiikamee jechuudha. Haalli bulchiinsa poolisii biyya Amaaraa keessatti deemuuf kan Oromiyaa keessatti deemu wal adda miti. Afaaniin ittiin hojjettu irraa kan darbe. Prime Minister irraadha kan inni bahu. Paartii isaanii tokkoodhaan isaan beekaman. Kanaaf ajjeechaan dhala Oromoo irratti Walloo keessatti ta'e iddoo biraatti ta'e ammas ta'aa jiru sana warra Amaaraa naannoo sana liyyuu haalee achi jiru duwwaatu hin gaafatama. Isaan duwwaatu hin taane hin gaafatamu. Shimallis Abdiifaa Saafaasitti gaafatamu jechuudha. Qaama tokkodha. Administreeshinii tokkodha. Hooggana tokkodha. Hooggantoota tokkodha. Madda tokko jalaadha kan maddu hoogganni isaanii. Kanaaf shirri suni maadha iddoo sanatti uummata Oromoo kana akkuma Oromoon hedduun irratti waliif galu hooggansa Abiy Ahmed tuffee dhiiseera uummanni Oromoo dideera. Humni gara Oromiyaa jiru kunni yookaan immoo Biltsiginnaan naannoo Oromiyaa irratti abdii isaan qabanii hin jiru ture sun. Wanta hin jirree fi uummata naannoo sana jiru Oromoo irratti yoo kakaachisanii Oromiyaa keessatti Biltsiginnaadhaan namni jaallachuu danda'a mootummaa koodha jedheetu Oromoon kun akkuma kana dura gowwoome ammas gowwoomeetu Abiyyi kana fudhachuu qabu Biltsiginnaa sana fudhata. Maaliif Taayyee Danda'a akkuma argitu yeroo barbaadanii nufaana walqee akka nama miidhameetu nafxanyaa jedhu jechuudha. Jarri isaan sun nafxanyaadha nuti of jedhu. Nafxanyaadha jedha. Oromoon tokko egaa mootummaan kun akkas ta'aniiru isaan kanarratti duulanii Taayyeen faas nu wajjirraanidha jedheetu gowwooma jechuudha. Istiraateejii kana qabataniitu Oromoo Walloo irratti eega duulchisaniitii booda isaanumtuu qaama mootummaa keessaati jeneraal wayii naannoo sanarra kan jiru lakkii Abaawoo Shanee kan jedhamu naannoo sana hin jiru. Jedheesanii dhugaa bahe isuma dhiisaniiti utuu duguuggaa sanyii Amaaraa Wallagga keessatti ce'anii jechuudha. Garuu bakka sanatti wanta isaan uummata Oromoo irratti godhaa jiranii dookumentari evidensii hedduudha kan jiru. Akka nama noomadik haala suukkaneessa naamusa kan hin qabne biyya sana keessatti aadaan biyya sana keessatti qaba jedhu alatti kan ta'ettidha isaan uummata Oromoo irratti duulaa turan Oromooma ta'uudhuma irratti jechuudha. Kan ammoo ofii isaaniitu qacceen ofiisaa iyyee ofiitii rukkutee of iyyeessa jedhan sana gara kabiraatti fidan. In fact ajjechaan naannoo dhala Amaaraa irratti ta'e jedhamu adda baafamee Amaaraa irratti kan ta'etu hin taane saba hundumaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu danda'a. Namni sana clarified godhan jiru. Yookaan immoo namni qulqulleeffate karaa seeraa hin jiru. Kanaaf isaan amma maadha nafxanyaa sana jedhama Oromoon. Amma yoo argite Oromummaa irratti duulame jedha.
Oromummaa irratti duulame. Oromoon hundinuu Oromummaa irratti duulame jedha malee mootummaadhaan itti gaafatamummaa gochuu hin barbaadu. Afitti namni gowwoomuu hin qabne. Kuni caasaan Oromoo irratti Oromummaa jibbinsa Oromummaa warra saba Amaaraa yookaan nafxanyaa ta'e durse bara 2019 yoo hin dogongorre Oromummaadha kan Oromoo xiqqeesse kan jedhu Oromummaa irratti duula kan banne Prime Minister of Masar. Abiyyidha calqaba miidiyaadhaan Oromummaan Oromoo xiqqeesse kan jedhu. Oromummaa irratti kan duule warra irra baardaa irratti ba'e miti. Isaan irra ija kaasuu qaba Oromoon. Isaan miti. Isaan yoo barbaadan boodhaamanii yoo barbaadan waan ta'u. Ajajni kun waajjira ministeera muummee keessaati karaa warra Daani'el Kibiret fa'aa irratti orchestrated ta'e kan ba'e malee namni Oromummaa nafxanyaan irratti fedhee balaaleffatu dursee bu'uura rakkoo sanaa jala dhaabbachuu danda'u qaba. Amma maadha gara warra bilisiginnaa Oromoo keessaati kan nuti arginu mootummaatti bu'uun barbaadanii sobaniitu Oromummaa irratti duulanii jedhu nafxanyaan akkas duulanii jedhu garuu mootummaa tuquu hin danda'a hin barbaadan maaliif mootummaa sana preserve gochuu barbaadu kan Oromoodha waan ta'eef preserve goonaa jedhu garuu isaanii wanti Oromiyaa keessatti ta'u suni itti gaafatamummaan biyya Amaaraa keessatti liyyuu haayilee Amaaraadhaan Oromoo irratti ga'e accountability mootummaan Oromoo of jedhani OPDO ni jechuudha. Yoo waan naannoo Amaaraa keessatti Oromoon ajjeefamaa ture warri mootummaan Oromoo of jedhani waa tokko dubbatanii hin beekan dubbachuufis hin danda'an. Har'a yoo argite Ageenyoo Tashaagar or somebody presidentiin suni look adda bilisummaa Oromoo irratti waraana ni banne biyya isaanii keessa dhaqee mini adda bilisummaa Oromoo inni socho'e biyya namaa dhufeetu jechuudha. Oromiyaa keessa dhufeetu waraana irratti bana. Oromiyaa keessa saba bicuu kan isaanii kan jirtu sana nam tokko duute jedheetu iyya jechuudha. Seenaa isaanii keessatti warri Oromoo bulchina jedhani gaaf tokkitti biyya Amaaraa keessatti dhalli Oromoo tokko ajjeefamnaa miidiyaatti ba'anii bileem godhanii hin beekanii ejjennoo irrattis baasanii hin beekanii Yuunivarsiitii keessaa biyya Amaaraa keessaa ijoolleen Oromoo ajjeefamiin hin ari'amiin hin jiru seenaa madhiyoo kanaadha waggaa tokko waggaa lama jechuudha. Kun mootummaan amma jiru kun kan Oromoo of jedhu kun ergamuuf kan uumame malee ergachuuf bulchuuf kan uumame miti. Ergamuuf akka garbaatti ergamuudhaaf kan uumamedha jechuudha. Amma isaan sirumayyuu kan isaan jijjiirratanii namni kan beekuu qabu kan hubachuu danda'u qabnu boosii isaanii yookaan immoo gooftaa jijjiirratanii gooftaa wayyaanee irraati gara gooftaa nafxanyaatti jijjiirratanii gooftaatu jijjiirratanii malee isaanii gadaantummaan isaaniif ergamuun isaanii akkuma jiruttidha kan inni jiru. Of ta'uu hin danda'an. Silaati sadarkaan isaanii tokko Ageenyoo pirezidentii naannoo Amaaraa wajjirraan Shimallis Abdiisaa akkuma inni Oromoo keessatti dhufee iyyuu bari Gojjam keessatti namni du'e jedhaa hin jiru bara. Baardaar keessatti namni du'e jedhaa hin jiru. Biyya nagaadha isaan bara. Iddoo sanatti nagaadha isaan. Ani isaan jedhaa jirani. Dhalli Amaaraa kan inni du'e biyya Amaaraa alatti kan isaan jedhaa jiran. Kan keenya immoo kan inni ajjeefamaa jiru biyya Oromoo keessatti ajjeefamaa jiru malee biyya biraatti dhaqee ajjeefame jedhaa hin jiru. Biyya Oromoo qe'ee Oromoo sana dirree waraanaadha kan isaan godhaa jiran. Kanaaf seenaa gadhee tasumaa kan irraanfatamuu hin dandeenye nafxanyaa caalaa kan hojjete Oromoo irratti hooggantoota Oromoo of jedhan Abiyyi fi bilisiginnaa Amaaraa Oromoo warra Shimallis fa'aa Taayyee Danda'a fa'aa seenaan eeyoodha warra dura Oromoo gurgure akka Gobanaa Daacee fa'aa isaanii gaditti seenaa madaa Oromoo irratti godhaniin isaan darban. Ajjechaan irra iddoo tokkotti ta'aa jiru saba Amaaraanis abbaa nafxanyootaanis haa ta'u liyyuu hailiinis haa ta'u itti gaafatamaan first accountable uummata kana nan eega jedhee nan bulcha jedhee kan dirqiinis fuudhee deemu isaan kana waan ta'eef jalaa hin ba'an. Ani silumayyuu kan na aarsu Oromoo isaan kana dhiisee nafxanyaa irratti qofa qabutu na ajaa'ibsiisa. Isaan kana hiddi rakkoo maddi rakkoo isaan kanadha. Buurri rakkoo isaan kanadha. Isaan kanadha. Qe'ee keenya keessatti fidanii kan Oromoo ajjeesisuu duwwaatu hin taane ofii isaanii dhufanii nam tokko waa du'an waraana Baardaar irraati. Bari rasaasni dhuka Baardaariif Gojjam Walloo keessatti naannoo Oromiyaa keessatti godina addaa Oromiyaa keessatti malee biyya sana keessatti maaliif Oromiyaan kan inni dirree waraanaa ta'u? Galatoomii.
Guddaa galatooma. Mee ammuma haala sin ammas jettan keessatti bulchiinsa isaanii tokko jettaniitu naannoon lamaanuu bulchiinsa isaanii tokko jettaniitu. Erga tokko ta'ee booda amma yeroo ammaa kana kan hubachaa jirru mootummaan naannoo Amaaraa OPDO irratti duula banee jira yookaan immoo PP Oromiyaa irratti duula banee jira jechuudha. Isaan kuni galagalchanii baallee adda bilisummaa Oromooti jedhaniitu mootummaan Amaaraa irratti duulaa jira jara kana irratti. Maaliif karaa tokkoon warri Amaaraa kuni ajjechaa suukanneessaa Oromiyaa keessatti akka hojjetame duula waraanaa godhanii jiru. Isarratti deebi'uudhaan ammas deebi'anii immoo warri OPDO jedhamu kuni baallee gar tokko adda bilisummaa Oromoo waliin ta'aniitu biyya kana diigaa jiru waan jedhamu jira amma oduuleen garaagaraa ba'aa jiru ibsi garaagaraa mootummaan Amaaraa baasaa jirus ni jira. Mee kana akkamitti ilaaltu? Kunis amma shiradha bakka shira tokko shira isa qulfi ani probably hubannoon ko adda ta'uu danda'a. Maaltu akka kanatti yaadu na taasisu waajjira ni keessaa dhufe ta'uu danda'a. Namaaf amma probably weird ta'uu danda'a. Anaaf look ejjennoo akka kana dheengadda waliin turani bar Aganyoo Tashaagar'dhaani nasirrees yoo maqaan isaa akkas miti ta'e yaa Aganyoo Tashaagar'dha pirezidaantiin naannoo Amaaraa sunii fi Shimallis Abdiisaa walgahii godhatanii turan. Eega walgahii godhatanii ba'aniitii booda dhuguma ejjennoo akkasii mootummaa tokko paartii tokko keessatti walitti baasu jedhee namni yaada dhugaadha hin ba'eera ejjennoon sun hin ba'a rakkoo miti dhugaarraa kan maddedha tasumaa hin ta'u tokkoffaa paartii tokkodha. Simple maal jechuudha kayyandanii akka fakkeenyaatti si fudhata adda bilisummaa Oromoo caasa adda addaa qaba. Caasaan dhimma nageenyaadhaa fi caasaan dhimma fakkeenyaaf waraanaa walirratti ejjennoo baasuu jechuudha bara. Yookaan immoo dhimmi biyya alaadhaa fi bulchiinsa naannoo tokko amma akka sadarkaa mootummaatti jiraate ejjennoo walirratti baasuu jechuudha bara. Waraana walirratti banuu jechuudha. Isaan paartii tokko. Isa duwwaa immoo miti maaliif kana filatanii isa jedhudha. Dubbii guddaan akka ni hubadhutti akka naagaluuttis akka ni muuxannoo isaanii qabuttis wanta tokkodha. Yoo fudhattee ilaalte utuu fakkeenyaaf deeggaruu yookaan filannoon otoo jiraateeti. Bilisiginnaa naannoo Amaaraas haa ta'u Abiniin isaan ilaa poolisiin isaanii tokkumadha. Walumaa galatti objektiiviin inni calqabaa konstitushinii biyya sanaa sirreessuutu hin taane dhibbatti diiguudha. Konstitushinii sun waa diigamu immoo gaaffii hedduu isaan qaban keessa deebi'a. Naannoodhaan inni ijaaramu kun hin badaa. Dhimmi federalizimii hin badaa. Konstitushinii sana duwwaa diiguudhaan gaaffiin isaanii hundumaa deebi'uu danda'a. Konstitushinii sana immoo eeganii yoo hin diigamu ta'e gaaffii xixiqqoodha kan isaan deebisan takkaatti deebisuu hin danda'a. Konstitushinii sana yookaan immoo seeraa feera biyya sana jiru diiguun gaaffii hundumaa isaanii deebisa. Oromoos hin diiga. Ijaarsa amma jiru kanas hin diiga. Isuma namni xiqqoo ishee hamma ta'e eenyummaa isaadhaan qabatee hamma ta'e jiru kanas ni diiga. Kanaaf biyya Amaaraa keessatti Abinis moo'e warri Bilisiginnaas moo'an Izemaanis moo'an isaaniif rakkoo miti. Maaliif Itoophiyaa kan jedhu irratti gaaffii hin qaban rakkoo hin qaban. Tokkummaa kan jedhu irratti rakkoo hin qaban. Innichi isaan adda isaan baase wantuma simple wanta xixiqqoodha. Ajandaa xixiqqoodha. Ajandaa guddaa irratti tokkodha. Kanaaf uummata sanaaf eenyuyyuu gara sanatti yoo dhufe hamma kana godheetti isaaniif rakkoo miti. Kanaaf deeggarsa guutuu qabu jechuudha uummata irraati. Dhaaboliin siyaasaa achi keessa jiran deeggarsa guutuu qabu. Maaliif jarris waliin isaan hojjetan. Yoo waa inni kun abinni nuufi diina miti jedhu walgahii yeroo darbe irratti yoo dhageesse ta'e hin beeku. Shimallis Abdiisaa immoo abaa'oo shaneen nuuf diinadha. Luk inni sun abin nuuf diina miti. Inni kun immoo inni kun nuuf diinadha. Kanaaf maaltu isaaniif galeera Oromiyaa keessatti bilisiginnaan deeggarsa akka hin qabne wanta beekaniif uummanni kun immoo sensitiif akka ta'e wanta beekaniif jecha nafxanyaa kan akka sensitiif ta'e wanta beekaniif maadha kan isaan godhanii fuudhaniitu wanta isaaniif hin malle OPDO abaa'oo godhu. Akka hin taane hin beeku. Isaanumaan yoo akka ergataa jiran hin beeku.
Maalii fi uummata kana akka maali bilisignaan naannoo Amaaraa qobaasaa dhibba yoo ma'e paarlaamaa Itoophiyaa galee biyya sana bulchuu hin danda'u. Oromiyaa irraa iddoota guddaan kan eegamu. Oromiyaa keessaa immoo uummata tokko hin qaban. Kanaaf uummata sana isaanii shira akkasii hojjetaniitu uummata lamaan walitti rukuchiisu jechuudha. Sana booda dhumarratti eenyu wajjin dhaabbata kunoo Abiyyiin iyyuu narrabsanii poosterii isaa kukkutanii taayyeefa akkas godhanii Oromoo ta'uu isaaniidhaaf jibbamanii akkamiin Oromoo ta'uu isaanii jibbaman jedhagaa Oromoon amma akkasidha yuulisiiti. Isaanis amma warri bilisiginnaa Oromoos akka kanaatti isaan ka'an akkas nu godhanii akkas godhaniiru. Sana booda uummanni kun egaati gara isaaniitti dhufeetu iddoo isaa karaa gamanaa ammoo yoo filannootti illee kan isaanii mijatu ta'e kadeeman yoo ta'e gamanaa sagalee arganna jedhaniitu shira gowwummaa isa sanaafan isaan deemanii malee tokkitti waan isaan walshiisu hin jiru. Ejjennoo siyaasaa irratti adda adda qabanii Taayyee Danda'aa fi Ageenyoo Tashaagar Oromummaa hunduma isaaniitu jibbaa. Oromummaan kuni Oromoo xiqqeessa jedhanii kan arrabsoon calqabe warra diinaa keessaa tun taane Oromoo keessaadha. Taayyee Mafaarraa kan inni calqabe. Sababaatti bilisiginnaan Oromoodhaa fi bilisiginnaan Amaaraa wal loluu danda'u tokkittiin hin jiru. Sababni isaa isaan kun bitamaniiru. Isaan kun Amaaraanaayizdi ta'aniiru warra OPDO'n. Isaan sanatu gara wal hubannootti dhufe miti. Kanaaf wanta ta'eef amma namni inni abdiidhaan eegaa jiru wal lolaniiru isaanumtu wal waanii godhu bakka rakkoo irra bu'u hin dadhabu jedheetu eegaa jira. Ani akka kanaatti hin gowwoomu. Utuu akkas gammachuu san danda'u. Innumtuu sana ta'ee ani hubannoon koo dogongoratu ta'een hawwa. Garuu sanaaf mitan isaan deeman yuulisiiti. Kanaaf shirri isaanii tokko anni jiru iddoo sanadha jechuudha. Baatanii Abiyyi faa poorserii kukkuchiisu. Look, Abiyyiin sababatti nafxanyaan jibbumee qabxii tokko namni lafa kaa'u jira. Namni qabxii tokkitti. Namni kun nama jibbuuf sababa barbaachisa. Nama jaallachuufis sababa barbaachisa. Single reason. Sababatti nafxanyaan Abiyyiin jibbumee tokkittiidhuma kaasuu danda'ama. Jawaar Maammed Faayif nuu hidhee yookaan wajjeesse jedhanii godhe. Adda bilisummaa Oromoo nu balleessi jedhan yaale. Waraana kana irratti duuli jedhani godhe ajjeese wanta isaan barbaadan wanti inni hin taane jira. Oromiyaa keessa Amaarri utuun jedhu Amaarri bare akka seeraadhaan orgaanaayizdi ta'e illee hin jiru bara. Oromiyaa keessatti naannoo addaa Wallagga keessa Amaarri hin jiru. Sababatti Amaara jedhanii dhufanii Amaaraaf falmanii biyya tokko keessatti tokko hin jiru malee ripireezentaatiivii miti barisan. Uummanni Amaaraa Oromiyaa keessa jiruu fi akka ijaarsa mootummaa paartii tokko keessa jiruu fi Ageenyoo Tashaagar Shimallis Abdiisaa caalaa itti gaafatamummaa hin qabu. Shimallis Abdiisaadha ala Amaaraa tokko, Guraagee tokko, Tigree tokko Oromiyaa keessa jiruuf itti gaafatamummaa kan qabu malee inni sun sababan itti halaakuuf hin jiru. Hanga isaan itti isaan tuffatan argisiisa malee. Maaliif seete? Biyya Wallagga keessatti administrative regionii yookaan immoo kan addaa hin jiru. Guttiin dabalatee hin jiru. Hanga hin jirretti immoo ati dhuftee sabni koo achitti miidhame jechuudhaaf hin qabdu. Ati biyya waan taate autonomous miti. Paartii tokkodha diiganiiru. Look, kanaaf iddoo sanatti kan itti gaafatamu bulchiinsa Oromoodha. Isaan an Oromoo dhiisaniitu waraana iddoo sanatti ajaju mooraalii ittiin sana gochisiisan hin qaban turan hammam akka isaan biyya sana bulchaa jiran isaan hammam isaan kun immoo ergamtoota isaanii ta'an kallattiidhaan kan argisiisudha jechuudha. Kanaaf istiraateejiin suni istiraateejii ittiin Oromiyaa keessaatii bilchiginnaan badaa jira waan ta'eef bilchiginnaa baduu kana deebanii lubbuu itti horuudhaa fi shira uummata lamaan jidduu irratti hojjetame malee isa dhugaa miti. Abiyyi suura isaas tan akkas gochuun dhugaa miti. Warra kaanis arrabsuun sunis dhugaa miti. Laphee irra kan maddeeman warra arrabsan dhugaa ta'uu danda'a. Warri kukkutan dhugaa ta'uu danda'a. Wanti isaan itti himamedha. Kan isaaniin duuba diraayiv godhu garuu shira kabiraadha jedheen amanan. Guddaa galatooma obbo Nagaasaa. Mee akka nama muuxannoo biyya mootummaa sana keessaa itti hojjetaa turetti isinii irra caalmaa namoota aangoo irra jiranii wajjin dalagaa turtanii naannoon dalagaa keessanis immoo bifa humna ittisaatii fi eegumsa biyyaa kana yookaan immoo kan tikaa kuni wali simata yeroo tokko wal simatee waliin hojjeta jechuudha. Amma mootummaan Itoophiyaa waa baay'eedha kan inni haalaa jiru.
uummata qabanii hidhanii mana hidhaa keessatti qabanii hidhanii mana hidhaati baasanii ajjeesaa jiru. Akka fakkeenyaatti illee yoo lafa kaa'ee baay'ee jira. Horroo Guduruu keessatti naannoo Jimmaa Tarreetti lafa jedhamutti dargaggoota 5 mana hidhaati baasanii ajjeesaniiru. Ebela 19 bara 2021 kun ragaa guutuudhaan jira jechuudha. Iddoo biraatti akkasuma hedduudha namni kan du'ee jiru. Yeroo ibsi kuni Amnesty International ibsa kana baasu yoo dhaaboleen garagaraas ibsa baasanii soba namni du'e hin jiru namni mana hidhaati bahee du'e hin jiru jedhaniiti kan haalan. Kanaan duras wanta akkasii hojjetamaa ture. Isin akka muuxannoo qabdan tokkotti biiroo yookaan waajjiratti kaasana keessaa akka Abiyyi amma kana hojjetaa turetti wanti hojjetamu akka soba ta'uuf wanti gorsi kennamu jira. Maal jettu? Egaa akkuma jette utuunni gara muuxannoo gara tikaa hin deemin yookaan immoo waajjira insaa jedhamu sana calqabarraa kaasee hin deemin dura waajjiruma ittisaadhaan inni hojjetaa ture. Waajjira ittisaa kanaaf ijaarsa waraana biyya sana hangam biyya sanaa dhufutti nan beekan ture jechuudha. Egaa wanti irratti inni kaan yeroo biraatti ta'uu danda'a haalli itti insaan hojjetu yookaan immoo maadhaan inni hojjetu maal godha dhiibbaan inni fidu maal fidaate ture maaliif faayidaan isaa parpasiin isaa kan jedhu yeroo biraa haa ta'u ajandaa kan biraadha bal'aa wanta ta'eef jechuudha. As keessatti kan beekamuu qabu bakki irratti muuxannoo qabu hojjennu nuti saayinsii irrattidha. Electronic jamming teknooloojii fayyadamanii mirga dhala namaa sarbuu akkati secured hin taane sagalee kee isaan immoo nama fuudhanii dararuu torshi gochuu sagalee dhuma keedhaan ragaadhaan jechuudha. Ragaan barbaachisu maaliif sagalee keedhaan qabatama wanta ta'eef bilbila keedhaan wanta ta'eef yoo barbaade viidiyoo ta'uu danda'a yoo karaa adda addaadhaani wanta naamusaa ala ta'e waa hedduu kan namni magaalaa keessa taa'ee odeessullee saalaa kanarratti reediyoo tokko jira teessee dhaggeeffata saalaa kanaatti waan namoonni warri wal jaallatanii warri dhiirri odeessanii dhageessa filteer gootee dhageessa jechuudha. Baay'ee biyya gadheedha. Walumaa galatti wanti hojjetamu bakka sanatti kan itti dinqisiifamus hin turre biyyi sanarratti namni bakka sanatti hojiin adda addaa hojjetame sun hojiin gaariidha hojiin hamaa hedduudha kan jiru. Dhimmi isaanii mana hidhaadhaa baasanii nama ajjeesanii waan akkasii hin jiru jedhan suni bari karuma abbaa fedheedhaan justify gochuu hin danda'amu. Nama mana hidhaadhaa baasanii ajjeesanii kana hin ajjeesne jetta malee ajjeeseera jechuu hin dandeessu. Maaliif otoo mana hidhaadhaa miti ta'eeti bakka addaatti ta'e uummata tokko miti karaatti lakkii kabraatu ajjeesee shaneetu ajjeesee jedhu silaati. Amma sana jechuu hin danda'ani namni sun hidhameera harka seeraa jala jira. Maatiin dhaqaniitu gaafataniitu gaafa biraa hawaasaan dhaqanii daggala keessaa du'eetu argama jechuudha. Ookaa kan isaan jedhani lama keessaa tokko. Iza lakki kanan goone ookaa immoo kan akkuma itti fuudhe sana waraana bilisummaa Oromooti dhufeetu mana hidhaa cabsee fuudhee bayyaa ajjeesee jedhu. Sanas immoo jedhani immoo ammu karaa adda addaadhaan jechuudha. Karaa itti gorsa ati jette sana irratti sobaa itti gaafatamummaa isaa nuti fudhataa hin jedhu. Maaliif jarri fuudhanii ajjeesan suni ajaja malee hin godhani waan ta'eef. Ajaja malee hin godhani warri fuudhanii ajjeesan ajaja malee wanta hin gooneef isaaniin akka kanaatti godhaati riiskii isaa fudhannaa jedha intelligence office nu barbaade. Nuti riiskii isaa fudhannaa kun hin jiru ragaan hin jiru viidiyoon hin jiru evidensiin tokko hin jiru wanta ta'eef akkas goona. Isarratti wanta kabiraadha kan nuti hojjennu.
Okamo footage adda hojjechuu dandeenya. Jedhaniitu sobuma suma gogaadha malee karaa itti justify godhan hin qabani. Kanaafidha jarri kun waan hojjetan waa tokkollee hin beekani. Warri kana godhummoo ilaama addunyaa wanta jedhanii fi hin dhaga'u. Maaliif humna shororkeessitu sadii addunyaan kan mirkaneeffate ragaadhaan yoo barreessanii dhuma walumaa galatti seeraan baasii yoo baatanii tokkoffaa milishaan naannoo Amaaraa shororkeessituu ta'uusaa mootummaan Awurooppaa Ameerikaan hin beekas. Maaliif isaan kana jedhanii dhiittaa mirga dhala namaa Tigraay keessatti ta'ee fi accountability milishaan naannoo Amaaraa. Kanaafidha Ameerikaan keessaa bahe kan isheen jette. Look tokko warri Shaabiyaa lama. Mootummaan maanni humni ittisaa Itoophiyaa sadii kuni bakka sanarraatii ba'aa yeroo jedhamani ragaa duukaa wanta qabaniifidha isaan. Look, waraana bilisummaa Oromoo kan akkas jedhaman isaan barbaadan. Nama argiteettooti halkanii guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti dadduulli jiru akka shororkeessaatti akka qabamu. Addunyaan garuu iddoo tokkottiyyuu naamusa rakkinaa waraanni kun qaba jedhanii iddoo tokkotti ba'aa yookaan iddoo sana hin socho'inaa jedhanii qaban. Jarreen kana sadanidha. Humna kana sadanidha kan jedhu. Humna kun sadan immoo hojii isaan hojjetan, balleessaan isaan hojjetan, ragaadhaa wanta jiruufi Oromiyaa keessattis wanta isaan hojjetan hin hojjenne yoo isaan jedhanis namni isaan amanu jiru. Chaapteriin isaanii suniyyuu hin dhumne wanta ta'eef. Kanaaf isaanii rakkoon isaanii ijoollee akka daa'imaadha. Daa'imni bakka tokko deemu maaliif waan cognitive waan memory isaanii forwardidha. Ijoollee amma daa'imoo fudhatte suuqii tokko gana ijoollummaatti hin deemu. Indeemo iddoo sana otoo hin dogongoriin kan si ajaa'ibsiisu deebi'uu hin danda'an. Yoo waa deebi'an badu bakka iddoo darge sana hin deemu. Warri kuni akka kanaadha bilisiginaan. Balleessaa sana hojjetu keessaa immoo deebi'uu hin danda'an. Kanaaf karuma inni isaan tokkoffaa teknooloojiidhaan maal jedhan sobadha. Sobadha. Karaa baay'ee yeroo baay'ee dubbachuu dandeenya. Soba baay'eetu of keessaa qaba. Teknooloojii qaban jedhaan jiru. Garuu sadarkaa itti fayyadamuu danda'an irra hin jiru. Kanaaf inni isaan biyya keessa mana hidhaa keessaati baasaniitu nama ajjeesanii hin ajjeesne jedhan suni hin ajjeesne garuu sana dhugaa hin ajjeefne maaliif akka namni dhaqee yookaan immoo neutral kan ta'e dhimmi qaamni kabiraadhaan akka qulqulleeffatu fedhii hin qabani. Maaliif sunni soba isaanii already addunyaan bareeda. Nama Oromoonni iyyee hundinuu iyyee waggaa meeqadhee addunyaan didee amma kana kan falmaa jiru soba isaanii kan qullaa buusisaa jiru qabsaa'ota Oromoo fi namoota biyya sana jiru caalaa addunyaadha. Wanta kana jedhuufan hin beeka. Asirratti hin dubbadhu. Iddoo isaan itti wal argan wanta hin beekuuf. Kanaaf suni wanta baanii hin qabu, wanta bu'aa hin qabneefidha. Waa tokko isaaniif jijjiiruu hin danda'u. Tole. Bonagaasa yeroon keenya gabaabbattee jirti daqiiqaa tokko isiniif kennaa dhaamsa yoo qabaattan yookaan immoo ergaa yoo qabaattan haa xumurru. Galatoomi dhaamsan qabu ifa. Inni tokko Oromoon wanti hafe hin jiru Oromoodhaan amma. Karaa hundumaa qabsaa'eera. Tokkotu isaafi humna hidhachuu qaba. Hidhachuun seeraa ala miti. Wanjala miti. Hidhachuu waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu bira dhaabbachuu hidhachiisuu ammallee bu'aa irratti argaatu jira. Yoo humni kun akka kanaadhaan Oromoon humna isaa waraana isaa hidhate dhaabolee siyaasaa isaas hin kabachiisa. Namoota manadhaa jiranis hin baasisa. Baasisees deebi'anii hin hidhaman. Iyyuudhaan garuu waccuudhaan garuu manadhaa baasise deebi'anii isaan garantiin hin jiru. Oromoo karaa hundumaa peaceful resistance yaadeera. Karaa hundumaa yaadeera. Amma kan Oromoo kabachiisu humna godhachuu kan irriba isaan dhowwe. Maddi hiriira nagaa Baardaar keessatti ta'e. Iddoo adda addaatti ta'e maddi isaa sodaa adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabanidha. Kuni garamitti deemsisa mootummaa sana micciiree kanaaf uummanni Oromoo dhaamsi koo humna malee ajandaa mootummaa biyya sanaadhaa wajjirraan taa'anii Oromoodhaaf kan ta'u keessa barbaaduun kufaatii malee bilisummaatti nun geessu.
Kanaaf ajandaa Oromoon ofii isaa kireet gochuu danda'u turre jiraata. Ajandaa nuti ofii keenya finnuun mootummaa sanaa fi impaayera sana keessa ofii isaaniif ta'u barbaadu malee Oromoon ajandaa isaanii keessaa kan Oromoof ta'u barbaadaa jiraachuu qabu kanaa booda. Kanaaf Oromoon humna yoo godhate waraana isaa yoo bira yoo dhaabbate ajandaa Oromoon baasu keessa ta'anii yoo barbaadan kan isaaniif ta'u baasu malee Oromoon kanaa booda ajandaa biyya sanaa fudhatee Oromoof kan ta'u keessaa barbaachuu hin qabu. In fact Oromoon kanaa booda waan barbaadu hin qabu. Yoo barbaade akka biyyaatti dhaabbachuu danda'a wanti isa dhowwu hin jiru. Kanaaf waraana isaa jabeeffachuu danda'u qaba. Isa duwwaadha qolee Oromoo kan ol qabu. Hiriirri nagaa irratti duulli dhufe kunis maqaa adda addaadhaan malee jabina waraana bilisummaa Oromootu isaan akka kanaatti boqonnaa isaan dhowwate waan ta'eef kanarratti kan jedhuun dhaammachuu barbaada. Hedduu galatoo. Tole, obbo Nagaasaa Soorii afeerraa walabummaan usnii torkabajanii dhuftanii marii guddaan waliin gochuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isattaanuttis carraa yoo arganne walitti dhufne akkasuma akka waliin maruun abdii qabaa ulfaadhaan isiniin jedha. Galatoomaa isinis yeroo gaarii qabaadhaa warri walabummaan network. Tole, hordoftoota keenya sagantaan keenya marii obbo Nagaasaa Soorii waliin goone kanumaan xumurraa. Sagantaa taanutti amol deemuutti nagaatti.